Maqaan koo Jaallee Tamasgeen jedhama. Kana irraa dhufe Koyyeedha. Kana nu gaabawu waa'ee abbaa manaa kooti. Abbaan manaa koo bakka roobii nagaana bukkeedhaa ba'ee hojii galee kanaan booda bakka nagaadhuma xiqqoo qufaasisa malee wanti biraan hin jiru ture. Kana booda mana qorichaa annagaa magala jedhee maneegaa nu maneegaa kanaan booda silkiinatti dawwalanii kottu xiqqoo dhukkubee jira naan jedhan. Gaafa naqu barbaadee nabee kanaan booda inni baay'ee dhukkubaa jira jechuudha. Gaafa naqu hundumtuu bo'aa. Gaafa inni hundumtuu bo'u bakka deemee kutaa hospitaala hundumaarra barbaadee gaafa ni ilaaleedu inni keessa jiru. Kanaan booda gara haayisuutii hin bo'u gaafa naqee ilaalu isadha kan ciisee jiru jechuudha. Kanaan booda ati mayeenyu saatennan haadha manaa saatennan ol galinaan jettee olan galee kutaa maashinii keessa seenee jira. Maashinii dura jira jechuudha. Kanaan booda waa tokko duwwaa sitti himnaa wanta sitti himnu kana farramuu duwwaadhaan aan jette. Achi kanaan booda yeroon ilaalu isa miti. Kan isa duraatii fi innammaa tokko miti jechuudha. Kanaan booda ilaalama bo'aanii farramee gaafan farramee jedhu bakka hundumatti dokteeronni hundumtuu bakka makiinaa barbaada duuf waan ta'eef reeffa ergina jedhanii hundumtuu olii gadi fiigaa hundumtuun bo'aa karatti ol seenan hin jiru olitti naman gashanii. Kanaan booda bakka hundumatti dadawwaluu jalqabanii maatiitti dadawwaluu jalqabanii. Kanaan booda bakka boonyaa hundumtuu warri ollaas dhufanii warra achi keessas hunduma kan bo'u jechuudha. Utuu kanaan jirru lubbuu keessatti eegee lubbuun isaa bubbulaa dhufee garuu jijjiirama biraan qabu jechuudha. Jijjiiramni biraan agarsiisee hin jiru garuu achuma keessatti lubbuu keessatti eegna ture jechuudha. Kana booda maatiin erga isaan dhufanii warri kaan dhufanii jimaata obboleettiin tokko asii baatee dubbisuu dhuftee. Kanaan booda bakka inteenya hundumtuu teenyee gaddina nama waaqayyoo kan immoo irratti ilaalaa ture tokko eessadha sabara isaanii natti himtaannaan kallattii waldaa kanaa natti himtee. Kanaan booda obboleessa koo kana qabadheen guyyaa sanbataa iddoo kana dhufee jechuudha. Gaafan iddoo kana dhufu sagalee raajii asiin na waamanii ati kottuu ililchi gammadii asiif achi fiiginaan jedhanii ani saayitii sanaa naa kadhatullee jedhee sammuu kootti yaadaan jiru waaqayyoomti bakka akka naa argetti naa argodheen dhufe malee isaan na waamanii naa kadhatu jedhee yaadu bakka silkii dawwalanii indu'ee kottu naan jedhu jedhee bakka taa'ee sammuu koo keessatti yaada malee waa'ee kadhataa yaadu jechuudha. Boo'ichi kee har'a kolfatii jirameeraan kee. Calmani gammade keessa deemi. Bakka kana booda kottu achi fiigee ililchi naan jennaan achi fiigeen ililchee abbaan manaa kee xoomii kiibor jedhuuf duuf jedhaa du'aa ture garuu waaqayyoo du'a isaa hambiseera naan jedhanii asitti ol baasanii obboleessi koo kun ka'ee suuraa fidee suuraa irratti jilgeenfatanii guyyaa 7 booda gara manaatti hin gala naan jedhanii asii yeroo baatu immoo attee dokteerotarraa jijjiiramni jira kan jedhu gurra keetiin hin nageessa naan jedhanii asii gaafan ba'u isanni ciisee jiru ani bakka akkanitti yaadu akka biraadha waan ta'eef yeroo ol seennu mucaasa kanatu na dura seenee ol lugashaniin naan seenee gaafa dhannee ilaallu dokteeriin tokko achi keessa dhaabbata suuraa isaa iskiriinii irratti agarsiisee jechuudha. Suuraan iskiriinii irratti agarsiisee isa kana beektaannaan qufa ofitti qabee ana dhadhee jechuudha. Kan sila naasofnee kan waa tokko hin dubbanne kan iji isaan banamne bakka ija. Waaqayyoon galateeffadhaa harka walitti buusaatii isa du'aa haasofsiisuu danda'uuf himmala hin illeen isaaf. Isa booda yeroo dhannee jechuudha bakka already abdii kunneerra. Warri kaan firoonni dhufaniiru warri kaan immoo ganaa dhufu bakka iddoo awwaalchaa barbaadu asitti awwaalamoo biyyatti awwaalla jedhu. Kanaan booda aangurra kootiin naga'uun hin barbaanne jechuudha. Maaliif umurii kana keessatti wanti kun na qaqqabuunsa ammi namaa bakka kan naan jedhu umurii kanatti maaltu si qaqqabe hundumtuu akkas naan jedha jechuudha. Ani saayitii sanatti bakka ani fayyaatti waan ani yaannee fi wuxxeetiin alatti barreeffame keessatti illee dadhabame Ameerikaatti ergame bakka amma keessatti dadhabame reeffa isaa duwwaa ba'uu duwwaa eegaa jiru waan ta'eef jechuudha. Bakka gaafa naqee ilaalu gaafa ol gallu ofitti qabee jechumaan sii kadhachiisneerra gaafa ani immoo jedhuuni nyaaraan natti haasa'ee. Kana booda akkuma isaarraa jinnaan jedhanii dokteeriin tokko achuma keessa dhaabatee bakka sicha abdiin kutatinaa abdiin jira naan jedhee
achi bakka utuma jedhu borumtaa isaa jijjiirama agarsiisaa utuma deemu maashinii irraa hiikuu jalqabanii haasawuu jalqabee bakka utuma jedhu gaafa guyyaa torbaadhaan isaan torban tokko jedhanii gaafa guyyaa torbaa ija seetti nagaadhaan gara mana keenyaatti Waaqayyo nu gasheera Waaqayyo nu galateeffadha. Baamana ko docteur da guya gutu kutale njiro ola galgala daqa saayiti guya tokko daqa saayiti gaafa sana galgala daachudha kan inni deeme kan inni dhukkufate immoo somba saatu damage ta'e jechuudha somba saa damage ta'e jedhanii gaafa sana kanan arge haayisuma jalatti naqee arge waan ta'eef inni immoo waan ta'e waan beekuuf waan ta'e dhugaa ba'uu danda'a. Iyyeegaan Waaqayyo waan guddaa nuuf godhee akka amma dhaabanne haasofnu kana miti jechuudha. Sababni isaa hin yaadamu. Haalli inni keessa jiru ani jimaata gaafa bukkee deemu baay'ee mana dadhabee jechuudha. Dokteera ishee waan baay'ee jaalladhuuf waan baay'ee kabajuu fi keessumaa waan jimaata baay'ee ana boossisee ibsaatu jira. Akkuma silaa asitti ibsaan badee kuni ibsaan gaafa badu aga jiranitti ribbanamutti daqiiqaa gidduutti gaafa ilaalu qaamni isaa guutummaan dilallaadha. Wanti ni qabannee dhufne jalqaba irratti Waaqayyoon amanannee Waaqayyo fayyisaa akka ta'e Waaqayyo akka fayyisuu danda'u Waaqayyo akka hidhaa hundumaa hiikuu danda'u amanannee gara lafa kana dhufne jechuudha. Waaqayyo inni amanannee dhufnes karaa nama Waaqayyo rakkoo keenya argee hidhaa keenya argee akkuma sagalee isaa irratti barreeffamee jiru achuma dhaabbadhu sagalee kee tokkitti ergi akkuma jedhamu Waaqayyo karaa nama Waaqayyo sagalee tokkitti ba'eeni obboleessi koos gargaaramee nus gaafa sii baanu sagalee galataa sagalee gammachuu furannee deemnee waan nama ajaa'ibu keessaa yeroo dhannee beejingii geenyu kutaa isaanii natu dura seenne duraan dokteeriin kun achi galagalee ciisa gaafan balbala saaqu natti galagalee jennaani aniyyuu hin amanne sababni isaa haalli inni keessa jiru hin amansiisu waan ta'eef amanuun natti ulfaate yeroo kana suuraa isaa yookaan silkii koorraa suuraa isaa waan hin qabuufi ittan agarsiise dokteerii wajjin jirru wajjin inni ni haasofsiifne kuni eenyu jennaani dokteericha maqaa isaa dha'ee anaan gaafannaan maqaa koo dha'ee garuu haasa'uu hin danda'u sababni isaas maashiniitu afaan keessa jira waan ta'eef jechuudha. Gaafa dhumarratti suuraa isaatti agarsiisu anaa jedhe ofitti agarsiise yeroo kana namoonni achi keessa jiran baay'een isaanii maal fiddanii maaltu ta'e eessa dhattanii du'aa ture oo akkamitti kan jedhu gaaffii hedduu ka'ee jechuudha. Obboleessi koo kun Alaazaartu du'ee ka'ee jiraataa ta'e malee namni hamma kana ta'e sadarkaa hamma Alaazariin du'aa boollaa keessaa kan baase har'as kunoo gidduu keenyatti argineerra ililcha irra deebi'aati Waaqayyoon galateeffadhaa. Alaazaartu ka'ee dhaabbate malee sa'anii obboleessa koo dokteera ishee dhaabbataa jiran jedhu sababni isaa waan hin amanamne. Har'as haala kamii keessa kan jirtan rakkina kamii keessa kan jirtan Waaqayyoon dhugaatti yoo amanattan Waaqayyo inni isin amanattan akka isin amanattan isiniif ta'an jedhaan. Sagalee isaan nu baasan akkas jedhanii obboleettii koo kana kaasanii asiif achi fiigii ililchi yeroon galataa yeroo Waaqayyoon eebbistuudha malee yeroo du'aa miti yeroo boo'ichaa miti yeroo rakkinaa miti jedhan haalli nuyi keessa jiru garuu hin fakkaatu. Amantiidhumaan ililchine amantiidhumaan faarfanne maleessa wanti nuti keessa turre nama faarfachiisu nama ililchisiisu asiif achi nama fiigsisu wayyaa gaddaa nama uffachiisa malee waan gaarii uffatanii dhaabachuuf illee namatti hin tolu jechuudha. Garuu nus Waaqayyoon amanannee akkuma namni Waaqayyo jedhanii Waaqayyos nama Waaqayyo faana ta'e Waaqayyos dubbii isaa irratti kabajee akkuma jedhe immoo obboleessa koo kunuuf galataaf isin gidduu dhaabeera. Guyyaan nuti dhufnes kun ji'a lama har'aati jechuudha. Maqaan koo Ashannaafi Girmaan jedhama akkuma amma dubbatame hakiimiidha kan inni hojjedhus as Xurunesh Beejing hospitaaliidha duraan dursee Waaqayyoon isa kan hundumaa dabarsee iddoo kanarra kan dhaabbadhu na godhe fuula saba isaatii dura dhaabbadhe immoo Waaqayyoon akkan galateeffadhu isa na godhe Waaqayyo Waaqa maccaatiif galanni bara baraan isaaf haa ta'u ani baay'ee jechuun wanta sammuu namaatti hin yaadamnedha akka carraa ta'ee ani akkuma amma dubbatame guyyaa leenjisaa galgala fa'ammoo diiwtii nan bulachuudha nan hojjedha kiliinikaalii yookiinis immoo dhukkubsattoota irra nan hojjedha jechuudha akkasuma gaafa sana gaafa roobii akkuma isheen amma jette naayitii dhaqee bulee ganamumtii isaa raawwadhee hojii koo xumuree sa'aatii 9tti hirribaa ka'uu koo yaadadha ka'ees nan kadhadhas gidduutti yeroo baay'ee yeroo waan hin qabuu fi gaafa sanas akkuma ganaan dura godhu kadhannaa koo kadhadhee gidduutti immoo dhaqee dhukkubsataas na ilaalaa kutaa dingatanyaarran hojjedha jechuudha. Naayitii gaafa sanarra jiran bulachuudha. Kan hundumaa xumuree galuudhaaf anaa jedhutti ganamumtii isaa sa'aatii 1-2 gidduuttidha.
kaleessumti isaa akka utaaloo wayitu na dhukkuba qufaadha. Kanaan achitti dhukkubuma waan jedhamu badaa waan hamaan na dhukkubee hin beeku jechuudha. Gaafa sana garuu walitti tunfuufin jechuudha. Daqiiqaa 10-15 gidduutti garmalee na qufaasise jechuudha. Qufaa man argeen benneen qufee humnaan qufee akka yeroo nama sombi koo akka na keessaa baaruutti fura natti dhagahamaa ture jechuudha. Kazaa pireeshariidhaan akka itti gaafa na qufaasisu wantichi bakka naagaluu didee daqiiqaa 5 hin finne jechuudha. Gidduutti immoo deebi'ee utuma ilaalu an maaltu na keessaa ba'uuf ol jedha akka nama ol lama baasutti jechuudha. Gaafa ilaalu battaluma bootti kontiineesiliitu walirraa hin citin dhiigi keessa kooti dhangala'uu jalqabe jechuudha. Somba koo keessaa somba ta'ee garaachi keessa ta'ee lafa ba'u waan hin beekneef yeroo sana kontiineesilii bakka adda addatu hin citin na keessaa dhiigi dhangala'ee namni na bukkeen turre ganamadhaa bahee deemuuf jechaa jira malee ani kanatu na mudata dhee yaadne isaatii sanatti jechuudha. Kazaa garmalee gaafa dhiigi kun dhangala'u baay'ee maaltu ta'aa jira naagaluu madide bakka dhukkuba akkasii isaanii hojii fayyaarra naannoo waggaa 10 ol hojjedheera. Akkasumas immoo dhukkuba garaagaraa baay'ee argeera. Waan akkasii garuu mideetilii waan akkas nama godhu waan akkas dhukkubi koo akka maqaa fayyaatiin ARDS jedhama. Akkuma inni kana ta'e duwwaan beekarraan ganafe battala kanatti akka nama godhu ofii mokorratti arge malee namarratti akkaan agarre jechuudha. Gizee sana bakka nan ka'an jedhee ka'uun dadhabe jalqaba irratti deemuu man hin dandeenye bakka ol ka'uun hin dandeenye qophaa kudha namni bira hin jiru achi booddee gizee 3 gizee 4 mokkoree nan dadhabee achumaan bakka achuma irratti kufe jechuudha bakka firaashi siree wayii jira achirran taa'ee kufe kaza ammas utuun dhiigina keessaa ba'u qulqulleessitoonni dhufanii na arganii naanii jechuudha wiilcharii fuudhaniitu kutaa emerjensiin sansilan keessa ture daqiiqaa 20 keessa achittan dhukkubsataa ilaalaa ture kaza isaan achiin 3 ta'anii jechuudha na dhiibanii achitti na geessanii isa booddee battala sanaa kaasee shookii keessan gala jechuudha jechuun shookii jechuun dhiigi keessanii dhumee keessa bahee jechuudha utuu dhiigina keessaa ba'u citaa foonii harka koo irratti bu'uu jalqabeera jechuudha yeroo sana jechuudha hamma kana dirasii na keessaa dhiigi baheera already carqii ta'eera jechuudha harki koo dhiigi koodii dhiiga kooti tokko illee mul'atu ture jechuudha jalqaba isaa irratti kana ture battala kun ta'uuni bakka emerjensii nagashanii dhiiga kooti barbaadamee hin dhabame gulukoosii naa kennuu hin danda'amne dhiiga naa laachuun hin danda'amne isarra immoo naannoo daqiiqa baay'ee turanii macarrashaa irratti morma koo kanarraa altiraasawundiidhaan hidda dhiigaa arganii dhiiga naa laatanii amma tokko amma ICU ga'utti amma naqee CT scaanii X-ray ka'utti jechuudha hamma kanatti akkas naa gochuu isaanii xiqqoo na yaadadha kana keessatti ganamadhas waan ta'eef namni hafe hin jiru bakka hospitaalicha keessaa hundumtu dhaga'anii gaafa dachaanii dhufan ispeeshaalistoonni jiran hundumti isaanii dhufanii bakka altiraasawundiidhaan ilaalu waan hundumaa jechuudha iskaanii hundumaa ilaalame macarrashaa irratti ispeeshaalistii tokko duwwaa nan dhagaa xiqqoo already kollaapsi godheera waan ta'eef altiraasawundiidhaan onnee koo ilaalee jechuudha kollaapsa argu alkoo toloo nifxan jechuusaa duwwaa nan dhagaa jechuudha kollaapsii godheera waan ta'eef ariifadhaa jechuusaa nan dhagaa bakka ani sammuun koo yeroo sana bakka xiqqoo konsheesii sammuun koo waan hin beekuuf maaltu ta'aa jiran jedhe isa booddee ofuma isaatii dhufee gannatti jedhee bakka keessa keetti waaqayyoon kadhadhu bakka waan tokko hin taatu minaan jechuusaa duwwaa nan dhagaa bakka waan tokko hin beeku isa booddee akkanii CT scaaniin ka'ee jechuumattu hospitaaluma keenya keessatti jechuudha isa booddee zimmedhani bakka CT scaanii koo arganii isa booddee namni tokko waan tokko naan jedhu ani immoo xiqqoo ishee nan dhagaa ammas achittis na keessaa ba'a jechuudha dhiigi jechuudha gaafa isaan zimmedhanii bakka wantichi keezii fayyamuu hin danda'amne akkanaa ta'e waan tokko akka ta'e beeka bakka keessa kooti jechuudha utuun kanaan dura dhukkuba qabaadhe saduraatiin kaasanii namni shakkee waama tokko waan ittaanu namaa godhaa yookiinis immoo anis hubadhee ofii kootis yoon du'aa jiraadhe iyyuu bakka waan tokko keessa kootti garuu waaqayyoon akkan hin duune nan beeka maaliif akka goote situ beeka deema waaqayyoon hin kadhachaa ture sababisa waaqayyo akka kubaayee akkanaaf kakatee jiruun beeka malee ani emerjensiin akka itti karaa nan du'aadhe yaadne jechuudha yeroo sana jechuudha kaza maaltu ta'ee sombi koo raapcharii akka godhe lammansaa jechuudha alveolar raapcharii dhama riizaaltii isaa ergaa namaa silkii irratti isin ilaaleen ture jechuudha kalaalamaniif jechuudha alveolar raapcharii jechuun somba keessaa tuubboosa guddaa qilleensa baasee gashutu raapcharii godhe jechuun hin xaaxee jechuudha already sombi xaaxeera jechuudha X-reen koo hundi isaa maalidha bakka completely adiidha jechuudha guutummaa guutuutti lammansaa jechuudha sombi keessa hin jiru jechuudha bakka kan baay'ee nama naasisuu isaaniinis hunduma keenya eenyuun iyyuu jechuudha akka hojjetaa fayyaa tokkotti kun keezii bakka nama naasisuudha utuu nama kanaan dura dhukkuba qabaate maal jedhu ta'e already bakka kanaan dura tiriit ta'aa ture yaalamaa ture waan ta'eef jedhameetu amma du'aatti immoo waama tokko sappoortii godhama jechuudha kun garuu emerjensii atattamaan waan ta'eef wanti kuni ከዛ በቃ ሁሉምቱ ዝምሜደ ሪዛልት ኢሳ iddoo garagaraatti teelegiraamiin arguu jalqabanii speeshaalistiin baay'ee beekamaan tokko Black Lion Xuqur Ambassaa irra jiru palminoloojistiidha speeshaalistii sombaa jechuudha akka biyyaatti nama baay'ee
hojii kana irratti baay'ee specialize godheera. Riizaaltii sana gaafatti erganii gaafannachees deebisee kun alveolar ruptureidha. Utuu bilateraalii ta'uu baate immoo gaariidha. Garasii somba lammansaatu ta'uu baate gaariidha. Anyway staafii amma ta'ee jirutti maashinii irra godhaa minaamin jedhee akka abdii hin qabnetti itti deebise jechuudha. Gwaaddenyaa kootti riizaaltii isaa dubbise jechuudha. Isa booddee bakka waanuma godhan wallaalanii daayirektii gara ICU nagashanii ICU irratti maashinii irra jechuudha. Mechanical ventilator jedhama. Maashiniin kun akkuma hospitaala keenyaatti iyyuu 5 duwwaatu jira. 5 sana keessa 4 dhukkubsataatu irra jira. 1 duwwaatu ture yeroo sana jechuudha. Battala sanatti sarara godhanii maashinicha irra godhamta namni godhame maashinii sana irra namni kaa'ame jechuun already du'a jechuudha bakka. Yookiin maashinii sana irratti du'ama yookiin immoo maashinii sana keessaa ba'ee arganuu waan hin dandeenyeef du'a jechuudha. Tursiisumaaf jechuudha achirra godhanii jechuudha. Kana booddee bakka an already bakka wantichi bita waan natti galee jiruu fi akka carraa ta'ee isheen maashinii irra na keessee doktariin hospitaala keenyaa jechuudha nama amantuudha jechuudha. Keessa akkasanitti hin jedheen bakka zimmee dhima waaqayyoon naa kadhachiisi duwwaan ittiin jedheeni kana duwwaadha. Saatii sana keessa booddee of hin beeku guyyaa gaafa kamisaa ture kuni jimaata qidaamee jechuudha. Sanbata dura amma Yihudiitti amma dhufee addanatti waaqayyoon naa kadhatamuutti jechuudha. Gaaspii gochaan ture. Gaaspii jechuun namni gaafa du'uuf ka'u kan inni malkitan agarsiisu jechuudha. Afuurachi ol duwwaa baastu an of hin beeku warra beekutu natti mergasii jechuudha. Warra na argite jechuudha. Gaaspii gochaan ture hundumtu abdii kutateera jechuudha. Staafiin jiru hundumtu abdii kutatanii maatiin gara iddoo hundumaatii dhufan abdii kutatanii gaafa qidaamee sana taa'anii mari'atanii akkamittiin akka awwaalan yookiin immoo akkamittiin konkolaataan akkamitti qophaa'ee akkamittiin akka deemamudha. Guyyaa gaafa sana kan mari'atamaa ture jechuudha. Gaafa qidaamee jechuudha. Kana irratti dha bakka buloonni koo kan isaan fiigaa bakka waan godhan wallaalanii actually nama waaqayyoo duraanis nan beeka televezyiinii irratti nan ilaala baay'ee tajaajila isaaniitti baay'een gammada baay'een jaalladhasi manatti gaafa laallu walii wajjiniin ilaalna beetti kanuma keessa ishee gaafa dhufu bakka nama gaafattee iyyafattee suuraa fuudhanii dhufanii naa kadhatanii garuu I don't know akkamittiin akka waaqayyoo kana godhe hundumatti gaaffii ta'ee addanatti akkuma sila jedhamee waaqayyo akkuma sila jedhamee godhee somba haaraatu kennamaaf jedhamee ani just somba sanaan amma jiraachaa jira waan ta'amrii makamiin eenyullee amanuu hin dandeenye. Ergasii buxxeetii isaa erga naa kadhatame booddee isan ka'e sana mataasaa jechuudha. Achitti gaafa erganii jedhanii kana amanuu hin danda'u telegiraamii irratti jechuudha. Waan obboleessa kooti barreesse tu jiraate argisiisuu hin danda'a. This is miracle deema barreesse. Kun dinqiidha malee waan biraa miti deematu barreesse. Waan isaan gammadan jechuudha. Amma anaan siitis kaanii yoona kaasan X-ray yoona kaasanis akka inni bu'aan gaarii hin argamsiifne waan beekaniif maashinii irraa ba'eennaan akka waan hunduutti waan eegaa jiranii fi gaafa Yihudii jechuudha gaafa dilbataa ofan bare akkasumatti jechuudha. Saatii isaa dhibba yaadadhu yeroo jalqabaatiif ijoollee ICU jiran biratti gaafan communicate gochuudhaan jalqabu yookiin haasa'uu gaafan jalqabu hinuma maraatan bakka gammachuu isaa adda jechuudha. Amma waa'ee fayyuu koo sombii koo fayyuu manaamanii wanti beekamu hin jiru. Totochooma koo harkaanan barreessaa ture akka itti already maashiniin kun baay'ee guddaadha. Namoonni argitan beekuu dandeessu. Somba bakka bu'aa hamma somba sana jala jirtanitti isumaan argantu malee waan biraan isarraa baanan waan jireenyi hin jiru jechuudha. Afaan koo keessa galee jira funyaan keessa tuubboon ittiin nyaati galuu buna galee jira afaan koo keessa maashinichi galee jira amma addanaatti nama keessa gala maashinii guddaadha achirratti riidii godhu hamma 22tti gadi bu'ee ture keessumaa gaafa jimaataa qidaamee jechuudha 22 jechuun already 40 gaditti deeziidha du'aadha malee jireenya miti jechuudha waaqayyo na tursiisuma gaafa barbaade kanarra dabarsee gaafa sanas kanaan nagee jechuudha na haga kana gahee ture sana kanarratti kana abdii kutatanii maatiittis akka abdiin hin jirre itti himame wanti godhamu hin jiru. Yoonni maashinii kana keessaa bahee survive hin taate bakka yaalamuu malu hundumaatti akka inni yaalamuuf hin goona. Kana keessatti namni na bukkee dhaabbanne hin jiru. Hospitaala staafiin gararraadha amma gajjallaatti jiran hundumti isaanii baay'ee na bukkee dhaabbatanii kan baay'ee sappoortii na gochaa turan jechuudha. Waan natti lan hin qaban bakka kara yaalii waan jedhamu waama tokko wanti natti hafe tokko hin jiru jechuudha. Kan garuu namni si yaala ogeessis nama yaala numa yaalamu malee isan jirre uumuun kan danda'u waaqayyo waaqa jiraataa duwwaadha. Galanni waaqayyo. Waaqayyoon galateeffadhaa fi harka keessan walitti buusaati. Already seexanni gaafa kana qopheessite completely akkuma ittiin du'uufidha wanticha jechuudha.
Daani'elin boolla leencaa keessatti akkuma darbatan waaqayyo immoo darbannaa diinaa ilaalee Daani'eliif immoo bakka sana bakka yookiinis immoo iddoon itti jijjiiramu godhee jechuudha. Akkan ittiin du'uuf ta'e wanti kuni malee akkan ittiin tiriit ta'ee ittiin fayyuuf miti. Akka ogummaatti aan personally akka mataa kootiitti yeroon baradhudha keezii kana kanan argirraan kanafe hojii irratti takkaama nu quunnamee hin beeku baay'ee reeriidha parsantii 100 keessa parsantii 3.5 aga kanadha sayyuu biyya bakkeetti iddoo garaa garaatti mul'atarraan kanafe nu keessatti ARDS jedhamee battaluma tokkotti kan akka nama kollaabsi godhu arginees hin beeknu garuu keeziin isaa akka jiru beekna garuu sombi tokko raapcharii ta'e jechuun namni kamillee ittiin jiraachuu hin danda'u. Raapcharii ta'e jechuun alveolar raapchara jedhama isayyuu baayilaateraarii yookiinis immoo garasii garanaadha gonkumaa namni tokko ittiin jiraachuu hin danda'u kanarrattidha bakka hundi isaanii kun namni na yaalaa ture hundi isaa speeshaalistoonni ijoollee warruma wajjiniin kanaan dura turreedha bakka hin boo bakka maan buusanii boo ijoolleen achi dhaqanii dhokatanii mari'atanii maal jedhanii intinaa ta'u bakka already bakka akkani deezii ta'e waan beekamuuf itti dhiisanii naa kadhachuutti kaan ergaa waaqayyoon warrumti waaqayyoon beekan illee ergaa akkan ittiin du'uuf yoo akkan ittiin du'uuf ta'e waaqayyo qorumsa isaa dheeressiniiti akka inni darbu akka kana amma kana jedhame naa kadhatamutti illee ga'eera jechuudha maaliif koomaa keessa taa'eefuma dhiphachuu koo warri jibbanii jechuudha keezicha waan beekaniif anamma eenyumaaniyyuu sirriidhuma akkuma ogeessa fayyaa kamittiyyuu namni keezii kana beeku kana alatti wanta jedhu hin qabu jechuudha siinerii isa kana amma palmonoloojistii jedhamu kana gararraa eenyullee murtoo kana dabarsuu hin danda'u jechuudha murtoon xumuraa kan isaa ture amma murtoonni jedhe already deezii akka ta'e iddoo akka inni ta'e waan dubbateefi bakka namni hundumtu tiriitii mana gochuudha. Kazaa gaafan akkas obbare haasa'uu jalqabu maal jechuutti jalqabu bakka asheen kilinikaalii bakka fayyeera kilinikaalii nagaa ta'eera kun dinqiidha maalodha jedhamee gaasa amma dhaga'uun jalqabe bakka ayisuu keessatti kana booddeedha bakka kan isaan wantichi bixa itti galee jechuudha bakka yoo maashinii irraa baasnee eksiree itti geessine du'uu danda'a akkamittiin itoo eksiree siitii iskaanii cheekii goona amanuu waan dadhabaniif jechuudha sa'aatii sanatti kana ture achumaan dhufanii Yehudii galgala kominikeetii gochuu gaafanan jalqabee fi waan ta'e hunduma isaanitti manii ana mana mana waaqayyoon jechuudha. Sababni isaa gaafumaan ijikoo billichee bakka akkam fayyadamane akkan hin duune namani garuu already ammayyuu maashinii jala waan hin jiruuf jechuudha. Kazaa keezii isaa gaafannaan alveolar raapchareedha. Nannee isa booddee bakka alvoo sombikii raapcharii godheedha dhoyeera jechuudha. Kanadha natti mun sodaatu turanii macarrashaa irratti gaafannaan natti manii gaafa isaan dhufanii akkatti nama waaqayyo bira deemnee sii kadhachiifnee hinduutu naan jedhan bakka amantii maan dhufanii jechuudha hinduutu naan jedhanii anointing oilii wayii fuudhanii dhufanii anointing oilii sana naaf godhanii bakka saatii sana kaasee an personally bakka qophaa kootti waaqayyoon nan kadhadha keessa kootti jechuudha yoo du'aaf ta'e rakkina hin qabu nama baay'ee hin du'a namni sun du'a bakka du'is amma kanatti miti garuu du'ikoo yoo yaada keetti ta'e nan du'a kee yaada kee miti yoo ta'e ulfina kee mul'isin jedhe waaqayyo dhuguma guyyaa gaafa sanaatii kaasee ana miti jechuudha hospitaalicha keessa namooti jiran jechuudha xinnaadha hamma guddaatti jechuudha. Waaqayyoon galateeffadha harka keessan walitti buusaati. Namni hamma danda'e nama gargaara namni hamma danda'e hamma dhumaatti nama wajjiniin deemuu danda'a. Ogummaan biyya lafaas kunoosuma argine kanadha an ija kootiin arge ofii koo irratti jechuudha waaqayyo sababa kootiin kaasee ulfina isaa mul'ise keessumaa hospitaalan keessaa hojjedhu keessatti namoonni argan dhaga'uu danda'u hundumtuu beekuu danda'u keessumaa xinna bakka hojjettoota warra qulqulleessitu jalqabaa kaasa hamma siinerii isa xumuraatti namni hundumtuu gaafa dhufee na argu waaqayyoon duwwaa galateeffata ija kootiin kan hin arge kana duwwaadha galanni waaqayyoo uffa ta'u kun dinqii waaqayyoo ta'e malee namni waan tokko jedhu hin jiru jechuudha hamma kanatti jechuudha waaqayyoo dinqii isaa hojjete already du'eera nama jedhame waaqayyoo kana godhe waan ta'eef saansii biyya lafaa gararraa isa ta'e waan hundumaa gararraa isa ta'e namni xumurameera dhe gaafanni murtoosa xumuraa murteessee xumuree gaafanni biraa deebi'u Alaazaariin akkuma awwaalanii biraa deebi'anitti gooftaan immoo booddeedhaan dhufee akkuma du'a Alaazaariin jireenyatti jijjiiree akkasuma gochuu isa danda'u waaqa jabaa waaqa amanamaa waaqa hundumaa danda'u isa du'aa kaasuu danda'u waaqayyoon waan qabnuuf kanaaf namoonni waaqayyo hundumti keessan waaqayyo irratti amantii guddaa qabaadhaa waaqayyo yaada waaqayyoon alatti anaafsin irratti kan ta'u tokko illee hin jiru waaqayyo jennaan immoo anaafsiniif wanti ta'u hundumtu gaarummaa fida waan ta'eef waaqayyo keenya jira dhuguma jagootiin argeera waaqayyo dinqii hojjeteera kanaaf waaqayyo nama namaa waaqayyo danda'aadha inni anaan somba du'aa yookiin immoo somba hin jirre somba haaraatti godhee har'a kunoo akkam barbaadeen olii gaddeemaa hojii kana hojjedha akkam barbaadeen fiiga waan barbaadeen godha kan duraarra caala fayyummaan natti dhagahama kanasa godhe waaqayyo
boo'ichike har'a kolfatii jira meeraange olkay kottu gammadaa kottu ililchi jalumani eessaa dhufte koyyee facce jalumani gammade keessa deemi koyyee facce jalumani torban kana booda nan gammada nan ililcha natti tola kottol bay soomini kamuudhaaf ji'a tokkoof torbee lamatti galeera wama kasiti soomin hiikamuuf torbee tokkotti kan galu abbaan manaa kee akka du waaqoonatti garuu naan jedhe gooftaan har isuma amma galtu isuma amma asii baatee galtu sabbarzina oduu gammachiisaa doktorota biraa dhageessa saambaan sombisaa hojii dhaabe kan jedhani amma sochii gaarii irra jiru sochii gaarii qofa miti guyyaa torba booda hospitaala lafa jiru hin baabaa manaa olkaat dokteri abbaa manaa kee dokteri maali dokteri leenjisaa maali Akimota innu ogeessi maal jedhe manni yaala amma dadhabamee alatti qorichi barreeffamaa jira biyya laatti sombisaa gar tokko addaateera gaafa nagaama kufi hojii buluu dhaqee naayitti kan saadaa kufee dhiiga afaanii funyaaniin ba'ee achumaan kanaan booda bakka kutaa istirii eegashanii achi bakka amma fuura darajaa du'aarra jira du'a isaa duwwaa eegaarra malee wanti biraan hin jiru. Footoo isaan jira? Fidi. Hinduu jedhee waaqayyo. Maaliif harka ol kaaftanii? Si fidee? Maal keeti? Ol beenna isaa wajjin. Isa kanaa? Qabaa harka keessa. Achi as qabaa. Hinduu amoon jiraata ree? Jiraata. Hinduu amoon jiraata? Kaleessa akkana dhageessa ammas na dhageessa sa'aatiidhuma kana booda sa'aatii kana booda akeeki seexanaa irratti hin ta'in ammuma sa'aatii kana guyyaa torba booda hospitaalaa ba'ee manatti galu har'aa kee guyyaa torba lakkaaduu raajaan jira raajii waaqayyoodha har'aa jalqabee guyyaa torba booda manatti galu ammuma yeroo hospitaala irratti jijjiirama gaariirra xuruurra የተሻለና ልወመ ጋሪ ያላገኝ አራጀል ቀበ ዋቀዮ ሰልብነ ከ ወልፍነት ጅጅሬራ በገገመድ ለጌታ للجوب بمامر فتو قلبي كوسيو ليفكاني ممي ألوبو بيتين جدرمي جالالني أنن تيغاركو جالالجوب بمامر فتو قلبي كوسيو ليفكاني ممي ألوبو بيتين جدرمي واسفار سوفن كباب سبب كوبسا